Kabajamtootaa fi jaallattoota hundee miidiyaa akkam jirtu? Odeeffannoo waqtaawaa yeroo isaa eeggate isiniif qoodaa jirutti gammadoo akka taatan abdii qabna. Har'a bitootessa 19 bara 2026 odeeffannoo garaagaraa yaaddoo, gadda akkasumas abdii of keessaa qaban qabannee isin biraan ga'uuf qophiidha. Addunyaa fi biyya keenya keessatti wantoonni ta'aa jiran hedduun qalbii namaa tuqu, kan nama ajaa'ibsanis jiru, kan nama gaddisiisanis jiru, akkasumas kan yaaddoo guddaa keessa nu galchanis jiru. Isaan keessaa daawwannaa fi dinqiiwwamaa keessaa lafa keenya keessatti dhokatee kan jiru holqa Ayinaagee ifa ba'ee dhufuun akka qabeenya turizimii guddaatti ilaalamaa jira. Garuu gama biraatiin haalli fayyaa hoogganaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa irratti odeeffannoon dhaga'amaa jiru uummata hedduu yaaddesseera. Akkasumas gaazexeessitoonni keenya biyya Kanaadaa keessatti waldaa isaanii hundeessuun tarkaanfii jajjaboo fudhatanii jiru. Yeroo wal fakkaatu murtii sagalee Ameerikaa irraa darbe ammoo haala miidiyaa addunyaa irratti gaaffii haaraa uumeera. Gama nageenyaatiin miseensonni waraanaa karaa nagaa filatan rakkoo keessa galuu isaanii fi ajjeechaan namoota nagaa naannoo lixa Wallaggaa yookiin West Wallaggaa zoon keessatti mul'achaa jiru gadda guddaa uumeera. Kun hundi walitti qabamee yeroo ulfaataa fi murteessaa keessa akka jiru nutti agarsiisa. Dabalataanis odeeffannoo addunyaa irraa dhufaa jiru dirooniiwwan hin beekamne buufata waraanaa Yuunaayitid Isteet marsuun haala nageenyaa addunyaa irratti yaaddoo guddaa uumeera. Kanaafuu har'a odeeffannoo qabannee kan dhaggeeffachuun haala yeroo hubachuuf dhugaa adda baasuu fi yaaddoo ofii ijaaruuf murteessaadha. Nu waliin tura. Odeeffannoo har'aa sirrii fi yeroo isaa eeggate isin biraan ga'uuf qophiidha. Odeeffannoo keenya kan jalqabaatiin holqa Ayinaagee dinqii uumamaa lafa jala dhokatee daawwannaaf ni oola jedhameera. Holqa Ayinaagee dinqii uumamaa ajaa'ibsaa lafa jala dhokatee argamu keessaa isa tokko yoo ta'u, naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa yookiin West Harargee zoon aanaa Daaroo Labuu ganda Odaa Lallabaa keessatti argama. Holqi kun bareedina uumamaa addaa of keessaa qabaachuun lafa jala keessatti bifa ajaa'ibsaa fi nama hawwatuun kan ijaarame fakkaata. Namoonni iddoo kana daawwatan hedduun akka waan addunyaa biraa keessa seenaniitti akka itti dhaga'amu ibsu. Ija namaatiin ilaalchisuun qofa osoo hin taane seenaa fi aadaa naannichaa waliin wal qabatee hiika guddaa qabaachuun isaanii himama. Iddoon kun Addis Ababaa irraa fageenya kiiloomeetira 438 irratti argama. Akkasumas magaalaa guddoo godinichaa Ciroo irraa kiiloomeetira 112 fagaatee kan argamu yoo ta'u, Machaaraa Miccataa irraa ammoo gara bahaatti kiiloomeetira 10 qofa deemuudhaan ga'uun ni danda'ama. Holqi Ayinaagee kun qabeenya turizimii guddaa ta'e osoo jiruu hanga ammaatti guutummaatti hin beekamne keessaa isa tokkodha. Garuu yeroo ammaa kana xiyyeeffannoo argachaa dhufuun namoonni hedduun akka daawwataniif fedhii guddaa mul'achaa jira. Maddi odeeffannoo kanaa Oromiyaa Kaalchar and Turizim Biiroo yoo ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaas iddoon kun akka qabeenya turizimii guddaa ta'etti guddisuuf hojjechaa jiraachuun ibsameera. Yoo biyya keessatti wanti ajaa'ibaa hin beekamne barbaaddan holqi Ayinaagee bakka isaa isin daawwattan keessaa isa jalqabaa ta'uu ni danda'a jedhameetu eegama. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haalli fayyaa sadarkaa yaaddeessaa irra ga'ee jira jedhame. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haalli fayyaa isaanii yeroo ammaa kana baay'ee yaaddeessaa ta'uu maddeen amanamoon mirkaneessaniiru. Torban muraasa darbaniif ija uummataa duraa dhokachuun isaanii, waltajjii mootummaa irraa fagaachuun isaanii fi hojiiwwan idilee irraa hafuun isaanii sababa dhukkuba cimaa isaan mudate waliin wal qabatee ta'uu ifatti mul'achaa jira. Akka odeeffannoon ifa ta'aa dhufetti obbo Shimallis Abdiisaa yeroo ammaa kana biyya Yuunaayitid Arab Emireet keessatti magaalaa Abu Dhabii keessatti argamu dhukkuba yaalaa olaanaa keessatti yaala cimaa jalatti argamu jedhame. Haalli isaanii yeroo ammaa kana baay'ee ulfaataa fi akkaan kan nama yaaddisu ta'uu ragaan dhiyaataa jiru ni mul'isa. Dabalataanis muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad torbee darbe gara Abu Dhabii imaluun isaanii keessatti hospitaalicha seenanii dhukkuba isaanii akka daawwatan odeeffannoon ba'e ni mul'isa. Daawwannaan isaanii kun haalli fayyaa pireezidaantichaa maal akka fakkaatu dhiyeenyaan hubachuuf akka ta'e itti dabaluun eerameera. Yeroo dheeraaf walga'iiwwan mootummaa, sochii siyaasaa fi hojiiwwan uummataa keessaa kan hin mul'anne ta'uun isaanii uummata biratti yaaddoo guddaa uumeera.
amma garuu ifatti beekamaa ta'aa jira. Sababni guddaan kun dhukkuba cimaa fi haala fayyaa isaanii ibsa hamaa ta'uutu eegama. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa irraa haga ammaatti ibsi ifaa hin kennamne. Kunis uummata keessatti yaaddoo fi gadda dabalaa akka jiru taasiseera. Haalli kun mootummaa fi hawaasa keessatti rifachiisaadha. Namni hedduun fayyaa isaanii irratti kadhannaa fi yaaddoo guddaa taasisaa jiru. Gaddii fi yaaddoon uummata keessa jiru guddaadha. Hoogganaa isaanii kana akka fayyaa isaanii deebisaniif hawwii guddaan eegaa jiru. Odeeffannoo haaraa fi bal'inaan yeroo itti aanutti isin biraan geenya nu hordofaa jechaa odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo gaazexeessitoonni Itoophiyaa Kanaadaatti waldaa hundeeffatan murtii sagalee Ameerikaa irraa murtaa'een. Gaazexeessitoonni dhalootaan Itoophiyaa kanneen biyya Kanaadaa keessa jiraatan mirga ogummaa isaanii tikfachuuf dandeettii isaanii guddisuuf waldaa gaazexeessitoota Itoophiyaa Kanaadaa jedhamu hundeessuu isaanii ifatti beeksisan. Dhaabbatichi seera federaalaa Kanaadaa jalatti kan galmaa'e yoo ta'u marii fi qophiilee ji'oota 5f geggeeffamaa turan booda hojii isaa jalqabeeraa jiran. Dura ta'an boordii daayirekteera waldichaa gulaalaa fi qopheessaan miidiyaa Addis Quwaantii Gazzaany Mokonnon akka jedhanitti kaayyoon waldichaa keessaa inni guddaan haala gaazexeessitoonni Itoophiyaa keessa jiran addunyaan akka hubatu gochuuf sagalee isaanii jabeessuudha jedhan. Dabalataanis ogeessota gara Kanaadaatti godaanan hojii isaanii itti fufuuf deeggarsa gochuu, walitti dhufeenya isaanii cimsuuf, dandeettii isaanii guddisuuf xiyyeeffannoo kennaa jedhan. Akka gabaasa Doochee Veellee mul'isutti waldichi qabeenya miidiyaa fi carraawwan biyya Kanaadaa keessatti argaman irraa akka fayyadaman mijeessuu irratti hojjechaa jira jedhu. Kana malees dhaabbilee idil addunyaa miidiyaalee fi waldaalee diyaaspooraa waliin tumsa cimsuu ijaaruuf karoorfameeraa jedhan. Itti gaafatamaan hariiroo hawaasaa waldichaa gaazexeessitoota Abiyyi Wandafiroo akka ibsanitti tumsi kun ejjennoo walabaa isaanii osoo hin miine akka raawwatamu irratti xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jira jedhan. Akkasumas haleellaa fi dhiibbaan gaazexeessitoota irratti raawwatamu akka haleellaa mirga odeeffannoo irratti raawwatameetti hubatamuu qaba jechuun hubachiisaniiru. Dhimma kanaan kan wal qabatee kanaan biyya Yuunaayitid Isteetsi keessatti murtiin haaraan miidiyaa guddaa tokko irratti darbeeraa jedhan. Manneen murtii Ameerikaa miidiyaan mootummaa sagalee Ameerikaa yookiin VOA bara darbe cufamuu isaa hordofee seeraan ala jechuun murteesseeraa jedhan. Manni murtii Royce Lamberti mootummaan Ameerikaa miidiyaa kana yeroo gabaabaa keessatti hojii isaa akka deebisu ajajaniiru. Murtiin kun gaazexeessitoota dhiibbaan lakkaa'aman kanneen keessaa hedduun hojiirraa ari'amanii turan gara hojii isaanii akka deebi'an carraan banameeraa jedhan. Akka sagalee Ameerikaa irraa yeroo World War lammaffaa hundaa'e odeeffannoon sirrii fi olola sobaa ittisuuf gahee guddaa taphateeraa jedhan. Haa ta'u malee yeroo mootummaan Doonaald Tiraamp jalatti miidiyaan kun siyaasa garee tokkoo deeggaruu jechuun himatamee hojii irraa dhaabamuu isaanii yaadatama. Murtee darbe sanaan sagantaaleen hedduun keessaa afaan Oromoo dabalatee dhaabbachuun hojjettoonni parsantii 85 ta'an hojii dhaabaniiru. Amma garuu murtiin mana murtii haaraan miidiyaan kun akka deebi'ee hojii jalqabu abdii haaraa uumeera. Dhimmoonni lamaan kun hundeeffama waldichaa fi murtii sagalee Ameerikaa mirga gaazexeessitootaa, bilisummaa miidiyaa fi sagalee dhugaa addunyaa irratti guddisuuf tarkaanfii murteessaa ta'anii ilaalamaa jiru. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaa galan hidhaa fi dararaa jala jiru jedhame. Naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO'n duraan karaa nagaa filatanii mootummaa waliin waliigaltee mallatteessuun gara jireenya nagaatti deebi'an yeroo ammaa kana hidhaa fi dararaa jala oolaa jiraachuun gabaafameera. Akka odeeffannoon ibsutti gareen miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan Jaalsanyii Nagaasaan durfamu mootummaan naannoo Oromiyaatiin waliigaltee qabxiilee 13 of keessaa qabu mallatteessuun gara nagaatti ce'uu isaanii ni yaadatama. Garuu waliigalteen sun
hojiirra ooluu dhabuu fi rakkooleen amanamummaa uumamuun haalli isaanii gara balaa fi rakkinaatti akka jijjiirame himameera. Miseensonni kunneen yeroo ammaa magaalaalee Koyyee Faccee, Buraayyuu fi Sabbataa keessatti qaamolee mootummaatiin hidhamanii shakkamanii hidhaman akka jiran ibsameera. Isaanis qalbiin keessan amma iyyuu bosona keessa jira jechuun himatamanii yakka ifaa tokko malee hidhamuu isaanii himachaa jiru. Hidhattoonni kunneen akka jedhanitti nagaa filachuun isaanii bu'aa osoo hin argamsiisin gara hidhaa fi dararaatti akka isaan geessan ibsaniiru. Kun ammoo abdii namoota karaa nagaa filatan irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Dhimmuma kana irratti Jaal Shurrubbeen ergaa isaanii irratti sodaa du'aa yookiin wareegamaa kamuu hin qabdu jechuun ibsanii turan. Rakkoon qaamolee nageenyaa fi miseensota karaa nagaa galan gidduutti jiru hammaachaa akka jiru akeekkachiisaniiru. Dhimmi kun gaaffii guddaa kaaseera. Nagaa filachuun dhugumaan nagaa fiddimoo ka jedhu namoonni nagaa barbaadan hidhaa keessa yoo galan abdii nagaa eenyutu qabaataa jechuun yaaddoo kaaseera. Haqnii fi waliigalteen kabajamuu dhabuu nageenya itti fufiinsa qabu irratti gaaga'ama guddaa geessiseera. Haaluma kanaan mootummaa fi qaamoleen dhimma ilaallatu furmaata waaraa fi haqa qabeessa akka barbaadan gaaffii hawaasaa keessaa jabaachaa dhufeera. Odeeffannoo keenya kabirootiin ammoo naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamuu dabalaa dhufuun hawaasa keessatti gadda, sodaa fi rifannaa guddaa uumaa jira. Godina Wallagga Lixaa yookiin Weestii Wallaggaa Zoon aanaa Boojii Dirmajjii keessatti qonnaan bulaan mootummaa irraa badii hin qabne tokko rasaasaan ajjeefamuun gabaafame. Namni lubbuun darbe Bultii Tolaa Dheeressaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, abbaa ilmaan 5 ture. Jiraataan ganna Amboomaa Agaloo ka ture Bultiin saawwi isaa sababa dhukkubsatteef bishaan waraabuuf gara lagaa deemaa akka ture balaan kun kan isa mudate. Akka maatiin isaa ibsanitti yeroo karaa deemaa turetti milishoonni konkolaataa irra taa'anii naannicha keessa socho'aa turanii jedhu. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti naannawaa sanatti namoota dirqiin qabanii leenjii waraanaa geessuun waan barameef konkolaataa isaanii arguudhaan sodaa fi rifaatuu karaa irraa maqee dhokachuuf yaalee jiran. Garuu milishoonni kun nama sodaan rifatee dhokachaa jiru irratti gara laafina tokko malee rasaasa dhukaasuun lubbuu isaa achumaan akka balleessan jiraattonnii fi maatiin isaanii himaniiru. Maatiin isaa iyyuu gadda guddaa keessa jiru. Abbaa ijoollee 5 ta'ee maatii isaa duubatti dhiisee akkasitti lubbuu darbuun isaanii garaa nama cabsa. Imimmaan nama dhangalaasisa. Gochi akkanaa kun seeraan ala ta'uu qofa osoo hin taane nama hundumaa qalbiin kan rakkisaa jirudha. Dhimmuma wal fakkaatuun lixa shaggar aanaa Tokkee Kutaayee ganda Gooroo Soolee keessatti obbo Misgaanaa Iddaabus Gammachuu jedhaman ajjeefamuu isaanii himameera. Isaanis abbaa ijoollee 5 turan. Sababni ajjeechaa isaanii milishaa ta'uu diduu isaanii qofa ta'uu ibsameera. Akka odeeffannoon mul'isutti namni gocha kana raawwate Waaqumaa Xillaayee jedhamu yoo ta'u, duraan waardiyyaa bulchiinsa aanaa ture jedhan. Booda itti gaafatamaa nageenya gandaatti ramadamee jedhan. Haa ta'u malee hanga ammaatti to'annoo jala ooluu dhabuu isaa himameera. Maatiiwwan isaanii gadda keessatti kufanii jiru. Ijoolleen isaanii abbaa isaanii dhabanii imimmaan dhangalaasaa jiru. Hawaasa naannichaa sodaa fi rifannaa keessa kan jiran yoo ta'u, hawaasni naannichaa boru eenyutu itti aanee akka ajjeefamu waan hin beekamneef sodaa qabna jechuun yaaddoo guddaa keessa jirraa jedhan. Gaaffiin haqaa guddaan ka'eera. Lubbuun namoota nagaa akkasitti dhabamuun hanga yoomiitti kan jedhus yaadaa fi yaaddoo ta'aa dhufeera. Mootummaan yakka kana qoratee namoota itti gaafatamoo ta'an irratti tarkaanfii seeraa fudhachuuf waamicha cimaan dhiyaachaa jira. Haqni yoo dhabu gaddi ni hammaata. Yoo haqni ba'e garuu lubbuu bade deebisuu baatus madaa hawaasaa xiqqeessuu kan danda'u ta'us danda'a jedhama. Kanaaf haqa barbaanna jedhan hawaasnii fi jiraattonni naannichaa dubbifne yaada nuuf kennaniin. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo dirooniiwwan hin beekamne buufata waraanaa USA marsan kan jedhu yaaddoo nageenyaa caalmaatti hammaachuun dhaga'ame. Biyya Yuunaayitid Isteet keessatti haalli nageenyaa yaaddessaa ta'ee mul'achaa jira. Dirooniiwwan eenyummaan isaanii hin beekamne buufata waraanaa naannoo Waashingiteen DC keessatti argamu marsaa turan jechuun gabaafameera.
Akka gabaasa Washington Post mul'isutti dirooniiwwan kunneen buufata waraanaa Fort McNair irratti mul'atan. Iddoon kun bakka qondaaltonni mootummaa olaanoo fi mootummaan ittisaa jiran keessaa isa tokko ta'uun himameera. Gabaasni kun akka eerutti ministeerri dhimma alaa Maarko Roobiyoon fi ministeerri ittisaa Peetii Negest naannoo sanatti kan argamu jedhamuun haalli kun yaaddoo nageenyaa guddaa uumeera. Dirooniiwwan kunneen keessaa akka dhufan haga ammaatti ifa akka hin taane ibsameera. Qondaaltonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma kana irratti ifatti ibsa kennuu dhiisaniiru. Garuu waraanni USA qorannoo cimaa gaggeessaa jiraachuun beekameera. Sababa nageenyaatiin sochiin qondaaltota olaanoo irratti odeeffannoon ifaa kennuun akka hin danda'amne ibsameera. Dhimmichi yeroo mul'atu kun waraanni Yuunaayitid Isteetsii fi Israa'el waliin Iraan irratti gaggeeffamaa jiru keessaa ta'uun sodaa fi yaaddoo daran dabaleeraa jiran. Waraanni kun guraandhala 28 irraa eegalee haga ammaatti itti fufee jira. Haleellaa kana keessatti hoogganaan olaanaa Iraan Alii Kaameenii irratti yaalii fi hooggantoonni olaanoo biroo ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Kanneen keessaa tokko Alii Laarjiyaan akka ta'e gabaafameera. Dabalataanis Iraan haleellaa deebii kennuuf biyyoota naannoo galaana giddu galeessaa keessatti argaman irratti misaayilotaa fi diroonii fayyadamuun haleellaa gaggeessaa jiraachuun himameera. Kunis haala waraanaa naannichaa daran hammeessaa jira. Guyyoota 10 darban keessatti buufata waraanaa USA keessatti dirooniiwwan hedduun mul'achuun yaaddoo guddaa uumeera. Naannoo White House fi Capitol Hill dhiyaattis mul'achuu isaanii gabaafameera. Sababa kanaan lammiileen USA biyya alaatti argamanis of eeggannoo cimaa akka godhan akeekkachiifamaniiru. Haalli amma jiru kun nageenya addunyaa irratti yaaddoo guddaa uumaa jira. Dirooniiwwan hin beekamne waraana babal'achaa jiruu fi sodaa bal'aa haaraa fidaa jiraachuun haala ulfaataa keessa galcheera. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa odeeffannoo irraaf qopheeffanne kanaa gammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo biroon hanga walitti deebinutti nagaatti.